gaggeeffamaa jira. Lolli waggoota lamaaf gaggeeffamaa jiru kun jalqabarraa kaasee akkuma dubbachaa fi ejjennoo qabannee dhaabbachaa turretti lolli gaggeeffamu kun lola eenyummaa saba tokkoo balleessuu yookaan ammoo lola iristiiti. Sababa lola iristiitii fi lola eenyummaa saba tokkoo balleessuuf gaggeeffamu kun biyyattii Itoophiyaa san kasaaraa siyaasaa hamaa keessa naqaa, kasaaraa dinagdee, kasaaraa hawaasummaa fi walumaa galatti rakkoo kana hin jedhamne biyya san keessatti dhalchuu danda'a. Kanaaf lola kana dhaabaa jalqabarraa jechaa turre. Lolli kun lola saba Oromootii fi saboota biraa ilaallatu jennee guyyaarraa guyyatti dubbachaas turre arra geenne jechuudha. Kanaaf wal qabatee egaa lolli yeroo eegaletti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed paarlaamaa keessa taa'ee warri TDF yookaan TPLF bannefaas la itabattana duqeetu nokeen jedhanii yaadattanii harcee qilleensa irratti bittinfame kana booda deebi'ee dhufuu hin danda'u. Kana booda lubbuu horatee lubbuu isaayyuu baraaruu hin danda'u ka jedhuudha akka dubbate. Biraanuu Juulafaanis kanuma jedhan lolli xumuramee jira, lolli goolabamee jira. Nuti kana booda kan gochuutti jirruu fi kan gochuuf adeemnu warroota gartee aangawoota hooggantoota warra TPLF soqneetuma funaannee seeratti dhiyeessuudha ka jechaa turan jechuudha. Kanaan wal qabatee egaa kaasaanis biyya arraafatanii erga kaan booda lolli cimaan biyya naannoo Tigraay keessatti gaggeeffame. Lola san hundi keessan akkuma beektan kan jalqabaa jechuudha. Kan Tsaarqaan Gabratessaayin hoogganamu Aluulaa Abbaa Naggaa opereeshinii jedhu katti moggaa'ee irratti birgeediin makanaayizeeshiniin gurguddaan Abiy Ahmed yookaan kan mootummaa Itoophiyaa federaalaa hundi isaa booji'amee kuun harka kennatee kan dhumee meeshaa guutuu wajjin, taankii wajjin, marfii wajjin, kilaashii, snaayifaraa, laawuncharii waan qaban cufa wajjin kan booji'aman agarree turre jechuudha. Yeroo sanattis gaa ilmaan Oromoodhaa, ilmaan miskiinanii sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessatti argaman hedduun isaanii lubbuu isaanii baraaruudhaaf jecha kaayoo qabsoo kaayoo fi akeeka hin qabneef wareegama hin taane hin kafallu jedhanii harka kennatan san keessatti gaa video hundi miidiyaan New York Times, Reuters, BBC, Al Jazeera miidiyaalee hedduun gabaasaa ture. Tallaaquu ruccaa san irratti gaa Koloneel Baacaa dabalee Photoshoppiidha, video shoppii godhanii kana godhan malee waraanni keenya akkanatti hin booji'amne ka jedhus dubbachaa turan jechuudha. Injifannoo simaa ammoo gama isaaniitiin kasaaraa gama lolaatiin yookaan gama waraanaatiin siyaasa irra gahaa ture san haga tokko miidiyaadhaan ofirraa qolachuudhaaf yaalaa turanii itti milkoofne jechuudha. Achi boodas gaa opereeshiniin garaagaraa gaggeeffamaa ture. Warri TDF yookaan TPLF naannoo isaanii keessaa qe'ee isaanii keessaa guutumaan guututti jechuudha waraana Abiyyiin kan booji'anii ka baqatee ka lubbuun nabaasiin qe'ee isaanii qulqulleeffatan jechuudha. Yeroo qe'ee isaanii kana qulqulleeffatanitti Abiyyi akka mo'amee naannoo san keessaa hin baanetti dubbate jechuudha. Muummichi ministeeraa paarlaamaa keessa taa'ee jechuudha. Paarlaamaa keessa taa'ee dubbiin inni dubbate kamal jedhu nuti kan naannoo Tigraayiif baaneef akka ummanni Tigraay qotatuu fi akka azmaraa kana facaafatuuf jedhee dubbachaa ture jechuudha. Injifatamuu isaanii dubbachuu hin feene jechuudha. As deebi'ee ammoo Abiy Ahmed maal jedhe Itoophiyaa tashannifaallee jedhe. Arras jechaa jira Boris hin jedha Iftaanis hin jedha jechuudha. Itoophiyaan inni tashannifaallee jedhu tun Itoophiyaa nuti argaa jirru tana moo Itoophiyaa biraatti kan jedhu gaafii isiniif dhiisnaa jechuudha. Halli lolli kaaba keessatti deemaa jiru yeroo lallu gama mootummaatiin kasaaraa fi kufaatii guddatu gama dippiloomaasii biyya alaatiinis siyaasa biyya keessaatiinis irra ga'e jechuudha. Warri TDF waraana booji'an hunda isa tokko tokkoon TV'tti fiduudhaan maatii keetiitti maal dhammatta maaliif gara lola kana seente ka jedhu interview godhaa warroota booji'an agarsiisaa turan jechuudha. Kanaaf wal qabatee lolli guddaan inni dhumaa kan gaggeeffame naannoo Maayitsabrii fa'aa lola san birgeedii makanaayizeeshinii Abiy erga caccabsan booda gama waldayaa gama gartee dasee kombolchaa asiilaaga kamisee dhufan jechuudha. Yeroo kana dhufan hunda kadhaanii miti ka dhufan warri TPLF dhugaa dubbachaa deemnee haqa walitti baa wal hubachiisaa deemuun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Warri TPLF yeroo karaa kana hunda deemu waraana Abiy Ahmed booji'aa kaan ammoo tarkaanfii keessa deebiin hin qabne irratti fudhachaa meeshaa waraanaa taankii madfii meeshaa lolaa gurguddaa hunda wajjin dishqa wajjin booji'aa lolaan injifachaati kan hanga kamisee shawaa roobiititti TDF hin dhaqe jechuudha. Kana wal sobuun hin barbaachisu, kijibuun hin barbaachisu. Gaafa kana ammoo
tooftaatti injifatamu isaanii akka ummanni Itoophiyaa injifatamutti ilaalletti maal jedhan siltaawii maafaqfaqni yadarragnaw jedhan laalaas biratti siltaawii maafaqfaqii goonee jedhan amma achi booda lolli ega jabaatee naannoo Shawaroobit gaame siyaasa jiru ka ummanni kenna hin beeyne kan namni hunduu beekuuf hubachuu qabdan warri TDF waraana bilisummaa Oromoo wajjin waliigaltee qaban akka daangaa Oromiyaan seenne addi bilisummaa Oromoos akka daangaa Oromiyaan seenne ibsatti baase jechuudha. Okay, kana booda jarri maal godhuu qaban qa'ee Amaaraa keessaa qa'ee namaa keessaa waan takka gochuu hin qabani dantaa siyaasa isaaniillee mootummoota addunyaa wajjin United Nation mootummoota Awurooppaa wajjin gamtaa mootummaa Awurooppaa wajjin isaa ta'uuti mootummoota addunyaa wajjin dippiloomaasii dalagachuu barbaadan. Okay, ጌታቸው ረዳ ቲቪ ረት ድፈ እንደዚህ ወን ለቀቃተም ሂሳብ እንወራረዳለን ይላል ሂሳብ አከ ጋሪቲ በሬቸኒ ተወራረደ ሂሳብ አከሚቲ ተወራረዱ ደንዳን ሂሳብ እሳን ተወራረዱ ኩን ማል ኡመን ኢትዮጵያ ከነበየው በተይራ ኦኬ ኡመኒ ትግራይ ዋን ያለሙን ቀሙ መርፌ ሊልሜ ናኖ ትግራይ ኪስ እንጅርቱ አማ ደሴ ኮምቦልቻ ለፈቀበተን ከነ ሁንደ ኬሳ መኖተ ያላ ጤና ባዲያ ከነ ኬስ ይሩ ውጡ ኬሳ hospitaala keessa oddoo meeshaan tokko nafin qa'ee qabatan keessatti lammii isaanii jalqaba baraaru ummata miidhama hamaa jala jiru san baraaru akka gargaarsi namoomaa hin seenneef ka karaa cufee dhogge mootummaa Itoophiyaati. Kanaafuu maal godhuu qaban lammii isaanii baraaruudhaaf mannoota yaalaa keessa qoricha jiruu fi lilmee jirtu wanni takka meeshaan tokko osoo nafi maayikirooskooppii indoskooppii maarree wanni kana hunda isaa guuratanii gama Tigraay fe'atanii jechuudha. Hisaaba tawararradaa jiranii jechuudha. Kana tokko na jira. Inni lammata ummanni Tigraay gargaarsa nyaataa hin qabu. Nyaanni hin dhaquuf jechuudha. Maal godhan jedhu magaazina hanga Shawaroobit gandootaaf magaalota qabatan hunda keessatti magaazina mootummaan nyaata tuulee irra taa'aa ture san hunda keessa lammiilee isaaniitiif midhaan nyaataaf ta'u harcaa ta'u fe'anii jiran. Industirii gurguddaa waraana Eertiraatiin irraa zarafame qabeenyi isaanii hundi irraa manceessan har'a bakka buufachuudhaaf yaaluudhaaf illee ta'u xiqqollaa ta'uuti guuratanii deemanii jiranii jechuudha. Maaliif waan isaanirra gahe harka qullaa deemanii jechuu hin dandeenyu jechuudha. Amma isaan haga tokko waan sarvaayiv itti godhan argatanii jiran diipoolee gaazaa gurguddaa naannoo san jiru keessaa gaazaa akka jaba guuratan haga tokko waan silaa akka mootummaatti fi akka ilma namaatti sarvaayiv itti gochuu danda'an tokko akka gaaritti walitti kuusatanii jiran walitti qabatanii jiran erga kana godhan booda hoo maal godhan naannoo Amaaraa gadhiisaa baha ajaja mootummaa Ameerikaa ajaja mootummaa United Nation fudhachuudhaan waan takka godhan qa'ee namaa keessa kanaaf qa'ee Amaaraa keessaa Shawaroobitiin gadhiisanii bahan Kombolchaa Dasee gadhiisanii bahan gaafa Kombolchaa fi Dasee gadhiisanii bahan kana ummanni Tigraay Affaar keessaa Abiyyi wajjin waliigaltee qabanii beeka wajjin haasaanii akkana salphisne xiqqollee ta'u na baraaraa odoo lola tokko odoo xiyyiitii takka walitti hin dhugaasin waraanni Tigraay naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa gadhiisee bahe har'a TV gubbaa taa'ee warri TV mootummaa kaabineen juuntaa lolaan naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa lolaan baafne ka jedhan soba guddaa soba dhugarraa fagaate jechuudha. Namni lola seenee lolu tokko taankii madfii booji'ee waraana booji'ee kumaatamaan intervii godhee akkuma isaanii talla quruccasan agarsiisuu qaba ture jechuudha. Yeroo dhukaasni geggeeffamus mootummaadhaan kaameraa qabami miidiyaa qabami waraabee lammiilee biyyaatiin lola akkanaa godhaa jiran. Viidiyoon nuti argaa turre waraanuma callisee bu'eetuma bosona keessa biyyoo jiyyaa umalee lola dhukaasa gurguddaa geggeesse hin agarre jechuudha. Akkuma biyyi miidiyaa irratti dhufee nu kiyyibaa ture gaara korobtaa gurguddaa kana qabannee jirra kana qabachuu deemna erga TPLF guyyaa 5 booda naannoo san qa'ee san gadhiistu waraanni Abiyyi dhufee qabataa jechuudha. Amma isaan gadhiisanii erga ba'an booda Dabratsiyoon xalayaa mootummaa wajjira mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres fatti United Nationitti xalayaa barreesse jechuudha. Nuti naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa guutumaan guututti gadhiifnee baanee jirra. Balbalti keenya kamariidhaa kana booda banaadha. Amaaraa filannoo biraa qaban. Oromiyaa seenuu hin danda'an. Gaafa Oromiyaa seenan uummata Oromootiin wal dhaban. Kanaafuu qa'ee isaan irratti ammoo abbaa lafa abbaa biyyaa ta'anii Abiyyi Ahmad harka micciiranii ofiin of bulchanii waraana ofii ammallee more develop gochaa ijaarrachaa neetworkii isaanii hundeeffatan bajanni mootummaan gadhiifamaaf
Qaya sana immoo namni tokkoon seenu Abiyyillee seenuu danda'u jarrilee Finfinnee dhufan akka federeeshinitti biyya san keessatti jiraachuudhaaf deemanii jechuudha. Lolli dhaabbata hin dhaabbate. Abiyyoo maal jedhe mootummaan kaleessaa ibsa baasee waraanni raayyaan ittisa Itoophiyaadhaa daangaa erga humnaan TPLF achi keessa baase kijjiba beeka. Baasee booda guutumaan guututti naannoo Amaaraa waan to'ateef mootummaan naannoo Amaaraas labsii yeroo muddamaa labsee ture ka galgala deemuu akka hin dandeenye amma immoo san kaasanii jiran san kaasuudhaan waraanni raayyaa ittisa Itoophiyaadhaa immoo daangaa naannoo Amaaraati achi akka hin tarkaanfanne mootummaan federaalaa ajaja dabarsee jedhan. Kana jechaan maalidha? Abiyyi humna isaanii hin beeka. Isaanis humna Abiyyi hin beekan, humna jaraan beekan jechuudha. Qe'ee isaanii irratti namni tokko kana booda akka waan takka isaan gochuu hin dandeenye sirriitti beekan jechuudha. Abiyyi odoo arri isaan ka dhugatti Abiyyi isaan humnaan naannoo san keessaa baasu ta'e Abiyyi dhaabatu. Mootummoota addunyaa illee dhagahu. Ajaja mootummoota addunyaa, yaamicha mootummoota addunyaa dhagahu. Akkuma onnatee ka isanii sila humna qabaate har'allee warri TPLF kana maqalee baasee tambeen galchaa jechuudha. Humna akkasii waan hin qabneef waan of beekuuf miidhaa siyaasaa lolli akka malee dheerachaa jira. Biyyattiin miidhama hamaa keessa seenaa jirti. Kanaafuu addunyaa waan itti kolfaa jirtuuf furmaata biraa lafa kaataa jechuudha. Muumichi ministeera Abiyyi Ahmad jechuudha. Warri Tigraay maal godhan? Humni nu dhaabuu danda'u hin jiru jedhan. Hin jiru. Humni Oromoo garuu isaan dhaaba. Qe'ee kennan seenuu dandeettan hayyama kennaan alatti. Yoo seentan ammoo nuufi ummata Oromoo fi saba Oromootiin wal dhabdan. Ka jedhu ajajni hin ba'e okay. Qe'ee Amaaraa keessaa hin baanu. Hisaaba isaanii warradanii waan guuratanii qe'ee isaanii deebi'an amma ummata isaanii ka miidhame san yaaluu ka beelaan miidhamaa jiru san akka inni survive godhu nyaata kennuufi fi siyaasa dippiloomaasii addunyaa jiru ta'achuudha qumaarra jira laa. Dafanii osoo Abiyyi lola dhaabne jirin nu lola dhaabne jira naannoo Amaaraa farkeessa baane xalayaa galfatan jechuudha. Gaafa jarri xalayaa galfatan kana abshaalummaa adeemsa siyaasaa idil addunyaa waan isaanii galeef kana godhan. Mootummaan Itoophiyaa ammoo isa kana akka kaadireen fudhattee wayyaaneen akka gara maqalee nuti dhufne xalayaa yoo inni galfatte kijiba kun kijiba. Mootummaan Ameerikaa Antonio Blinken faan irra dubbachaa jiran jechuudha. Mootummaan Ameerikaa irra dubbachaa jiran jechuudha. Feeltimaan faan irra dubbachaa jiran jechuudha. Lola dhaabuu tarkaanfii warri TPLF fudhate mootummaa Ameerikaa biratti siyaasaan qaroomiyaa akka qaban, akka dammaqina qaban, akka siyaasaan Abiyyiin caalan ibsaa fi turan jechuudha. Isaan kana galatoonfachaa turan jechuudha. Lola dhaabuun keessan baay'ee gaarii, qe'ee san keessaa bahuun baay'ee gaarii. Lola dhaabdanii ammallee mariidhaaf balbalti teessan banaa ta'uun qophaa'uun keessan ejjennoo mootummaa Ameerikaati. Ameerikaan isii wajjin jirti kan jechaa jiran uummata Tigraayini jechuudha. Kana sirriitti hubatanii beekuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Amma siyaasni tarkaanfiin itti aanu maalii ka jedhu ilaalla jechuudha. Tarkaanfiin itti aanu waa'ee waliigaltee biyyoolessaati. Waa'ee dhimma waliigaltee biyyoolessaa irratti pirezidaantiin Naayijeriyaa ka duraanii jechuudha, Obasanjoon jechuudha, waliigaltee kana keessa seenuu barbaadanii waliigalteen biyyoolessaa naashinaal diyaaloog akka Itoophiyaa keessatti geggeeffamuuf. Naashinaal diyaaloogii Itoophiyaa keessatti yookaan waliigaltee biyyoolessaa geggeessuudha duratti Abiyyi Ahmad paarlaamaa walitti qabee juuntaa shororkeessaa ashabaarii galmeen jedhu kita seera konstitushinii Itoophiyaa irra taa'e sun ka'uu qaba jechuudha. Ganaa amma odoo TPLF yookaan uummanni Tigraay shororkeessaadhaan adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo illee shororkeessaadhaan himatamee jiraami. Waraanni bilisummaa Oromootii fi maqaan warra TDF achirraa ka'a jechuudha. Maqaa Tigraay tukaamoo kan adda bilisummaa Oromoo ka jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Ka TDF ka parsantii dhibban ka jarri humnaan kaafatan jechuudha. Humnaan Abiyyi harka duuba micciiranii hin kaasa jechuudha Abiyyi. Odoo san hin kaasne galmee shororkeessa TPLF guutuu miseensotaaf kaadire isaa guutuu sirriisisu osoo jiru waliigaltee biyyoolessaa gaggeeffamuu hin jiru. Never ever kana fudhadhaa. Yoo Itoophiyaa fi miidiyaa irratti illee hin dubbanne Abiyyi yoo miidiyaa irratti illee kan dubbanne taate Abiyyi naashinaal diyaaloogii jedhee kana abadan Abiyyi numa gaggeessa jechuudha. Miidiyaa irratti hin dubbatu gama keessaatiin mana marii bakka bu'oota uummataa warra ministeerotaatiin seera keeyyata san keessaa haqaa jedha. Abadan kana fudhadhaa amana. Kanamuus dirqama fudhachuu qabna jechuudha. Adeemsi waliigalteeti jechuudha. Gaafa galmee shororkeessaa irraa kaaste booda ammoo walitti dhuftee marii gaggeessita jechuudha. Marii gaggeessitu keessatti ammoo warri TPLF Abiyyi amanee Finfinnee dhufu, Abiyyi jara amanee Finfinnee dhaqu, isaan jidduu ammoo jaarsatu deema jechuudha. Akkana Obasanjoo fa'aa jechuudha.
Kanaafu wanni nu barbaannu qabxii lafa kaatan. Qabxiin keenya kana. Naannoo keenya irratti nuti abbaadhaa, nuti bulchaa, nuti hiree keenya murteeffata. Abiyyi fi mootummaa federaalaa namta kan galchu. Okay. Finfinnee lasitti hin dhufnu aangoo ministeeroo mallee barbaannu. Garuu wanni nu barbaannu ummata keenyaaf tajaajila interneetaa, tajaajila baankii, bajanni mootummaa deebi'ee fi waan sila akka naannoo Tigraayitti argachuu malan seera biyyattii Itoophiyaa irra barraa'ee taa'ee jiru san hundi akka hojiirra ooluuf falmanii jechuu kana booda isaan ta'anii jechuu. Kana yeroo falman mootummaan Itoophiyaa jaalatee osoo ta'in dirqii isaatiin godhaa jechuu. Gaafa kana geggeessu mootummaan Itoophiyaa TPLF qofa wajjin osoo hin taane waliigaltee biyyoolessaa yeroo geggeessan paartiiwwan mormitoota siyaasaa, hidhamtoonni siyaasaa hundi hidhaa keessaa bahanii naashinaal daayaloogii yookaan ammoo waliigalteen biyyoolessaa geggeeffamaa jechuudha. Gaafa waliigalteen biyyoolessaa geggeeffamu kun saboonni kamuu ummata isaan bakka bu'u, jaarmee isaan bakka bu'u, hayyoota isaan bakka bu'u dhiyeeffatanii waliigalteen biyyoolessaa geggeeffama. Sabni kamuu odoo keessaa nafna jechuudha. Kanaaf waliigaltee biyyoolessaa kana keessatti Oromoon hagamta akka fayyadamaa ta'uu danda'a moo ni miidhama ka jedhus kaasnee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Waliigaltee biyyoolessaa Abiyyi geggeessu kana keessatti addi bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf kaafanfaan ni dhiyaatu keessatti ni hirmaatu. Haasawaa fi fedhiin biltsiginnaa fi kaadree ammoo maali? Okay. Abiyyi Ahmed maal barbaada? Jaarmeyni siyaasaatii fi aangawoonni siyaasaa kamuu an mootummaa ta'uu, mootii torbaffaa ta'uu fi minilik sadaffaa ta'uu naaf irragne beekamtii anaaf hin kennine waliigaltee biyyoolessaa keessatti hirmaachuu hin danda'u ka jedhu qopheessee jira jechuudha. Mootummaan biltsiginnaa akka seeraa fi heera waliigaltee biyyoolessaa biyyoota birarraa muuxannoo fudhannutti waliigalteen biyyoolessaa kan geggeeffamu qaama walaba ta'een geggeeffama. Qaama siviilii kan gartee United Nations irraa, gamtaa Awurooppaa irraa, gamtaa Afrikaa irraa, qaamonni mootummoota ollarraa dhufan qaama walabatu naashinaal daayaloogii kana lammiilee biyyaa qaama siyaasa kamirraa walaba ta'a walii wajjin ta'uudhaan balbala bananii waltajjii qopheessanii marii geggeessan jechuudha. Abiyyis akka miseensa tokkotti paartii biltsiginnaa bakka bu'ee dhufa. Waliigaltee biyyoolessaa keessatti olaantummaadhaan wanni biltsiginnaan hoogganuu danda'u tokko illee hin jiru. Kaafonis akka kaafoo dhufa. Warri hayyama qaban kan boordiin filannoo isaan beeku jechuudha. Amma boordiin filannoo adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaadhaan durfamu beeka. Garuu Abiyyi adda bilisummaa Oromoo hiiltan sharaatan uummate qaba. Obbotoleerraa dabaafaa jechuudha. Isaan kanatu maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhufa jechuudha. Kaafollee akka ta'u taate beekamtii kennineef namni filannoo ati wajjin odoo Abiyyi wajjin filannoon dorgomiin Abiyyi mootummaadha jettee beekamtii kennuuf hin dandeettu. Nama wajjin filannoon dorgomiin nama filannoo keessaa dhiitee si baasee waajjira kee cufee miseensa kee jumlaan hidhee kan ajjeesee kaamman irratti jumlaa sirraa guure kana mootummaadha jettee beekamtii kennitee fi waliigaltee biyyoolessaas wajjin geggeessuu hin dandeettu. Innis siin ayyamu jechuudha. Atis beekamtii kennuuf hin dandeettu jechuudha. Balbalti cufaadha jechuudha. Kanaaf qaamni waliigaltee biyyoolessaa geggeessuuf dhaabbatu kun qaamni walabaa kun yaamicha affeerraa jaarmoota siyaasaa biyyattii orjiinaala isa dhugaasa. Yaamicha godhee fi dhiyaatanii waliigalteen xarabbeezaa irratti taa'amee akkasitti waliigalteen biyyoolessaa walii wajjin geggeeffamaa jechuudha. Malee akka biltsiginnaan barbaaddutti olaantummaa biltsiginnaatiin abbaa barbaaddu ariitee kaafuu forjidii dalagattee adda bilisummaa Oromoo forjidii tolfattee duraanuu lafa qabdi hojjattee kana fiddee naashinaal daayaloogii jettu taate ammallee shira hamatu jira nageenyaa fi tasgabbiin waaraan biyya Itoophiyaa sanarratti dhufuu hin danda'u jechuudha. Mootummaan kun nageenya waaraa itti fufiinsa qabu biyyattii sanarratti fiduuf qophiidhaa miti jechuudha. Biyya san keessatti tasgabbiin siyaasaa tasgabbiin nageenya dhabu akka dhufuuf mootummaan kun ammallee balbalti isaa cufaadha jechuudha. Mootummaan kun ammallee mootummaa shiraan deemu jechuudha. Mootummaan Abiyyi mootummaa minilik sadaffaadhaan durfamu mootummaa shira gurguddaa baatee deemu keessattuu Oromoo balleessuudhaaf Oromoo irratti xiyyeeffatee kan hojjechaa fi dalagaadhaa jiruudha jechuudha. Yeroo kana jennu ammoo waraanni bilisummaa Oromoo hoo bifa kamiin affeerama? Akkamitti achi keessatti hirmaata? Biltsiginnaan yookaan badhaadhinni adda bilisummaa waraana bilisummaa Oromoo waboo affeeruudhaaf qophiidha. Waboon hoo waliigaltee biyyoolessaa kana fudhachuudhaaf qophiidha.
waraana bilisummaa Oromooti yoo waliin galle ummata Oromooti walii galuu dandeetta. Waliigaltee biyyoolessaa hayyoonni Oromoo keessa hin jirre waliigaltee biyyoolessaa jechuu dandeenya. Waliigaltee biyyoolessaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa hin jirre waliigaltee biyyoolessaa ta'uu danda'a. Biyyattii Itoophiyaa saniif nagayaa waaraa fiduu danda'a. Yoo homaa Oromoon hin fiddu hin geggeessina ka jedhan taate hin geggeessan. Garuu tuffii ummata Oromootiif qaban ka agarsiisan jechuudha. Ummanni Oromoo sabni Oromoo wama takka fiduu hin danda'u waan takka godhuu hin danda'u humnas dandeettis beekumsas hin qabu jedhee nafxanyichi si tuffatee si tufee jira jechuudha. Kana sirriitti beeku Oromoo. Amma warri TPLF jaalatee osoo hin ta'in abiyyi dirqamee harka duubatti micciiranii kabalaadhaan akka inni waliigaltee biyyoolessaa godhu goosisan. Akka inni lola dhaabu goosisan. Itti fufa ammallee jirti maqalee qabannaan teembee seenan hin deebi'an ammallee akkasuma haga waggaa meeqaa lolli kun hin dhaabatu ima deema lolli jechuudha. Kanaafuu abiyyi harka kennee jira jechuudha. Itoophiyaan abiyyi moo amtee jirti jechuudha. Gabaabumatti Itoophiyaan abiyyi faanfatu sun moo amtee jirti jechuudha. Moo laal injifannee jirra moonee jirra barbadeessinee jirra dhabamsiisnee jirra jechaa ture abiyyi. Har'a ammoo lola dhaabnee jirra yeroo jettu Itoophiyaan abiyyi sun TPLFin injifachuu dadhabdee harka kennatee Itoophiyaan abiyyi sun lola dhaabdee jechuudha. Gabaabumatti takka irra dibaa hin barbaachisu irra dibuun hin barbaachisu dhugaa walitti himaa adeemnaa jechuudha. Kanaaf gabaabumatti waan jechuu barbaadu waliigaltee biyyoolessaa geggeeffamuuf deemu kana keessatti Oromoo miidhaa hamaa fi miidhaa cimatu akka irra ga'u toonatti mul'ata jechuudha. Walumaan kan agarru ta'a. I think kan kaabofaa hayyoota Oromoo dhugumatti waliigaltee biyyoolessaa san keessatti hirmaachisanii hayyoonni Oromoodhaa waraana bilisummaa Oromoo waboo kophatti dhiisanii waliigaltee biyyoolessaa kana keessa seenanii marii ni geggeessanii marii waraanni bilisummaa Oromoo keessa hin jirre. Laala kanallee na qabadda. Oromoo jidduutti rakkoo guddatu dhalachuuf deema waa'ee waliigaltee biyyoolessaa jedhamu kana irratti jechuudha. Abiyyi uqqina waraana bilisummaa Oromootiif beekamtii kennee waraanni bilisummaa Oromoo aangoo isaan malu gaafii ummata inni gaafachaa fi qabsaa'aa fi jiru sun deebii argatee qa'ee naannoo bulchuu qaba jedhu bulchee haqa qabatee Tigreelleen bara naannoo qabattee bilisumsitti maraa bulchaa jirti qa'ee sirriitti jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bulchuu qaba. Kanaafiyyuu bilchiqinnaan akka bilchiqinnaatti biyya keessatti mootummaa ta'etti fufa ka jedhuuf baay'ee waan komplikeetii ta'ee fi waan rakkisaa tokkotu uumamuudhaaf deema jechuudha. Kanaaf furmaanni isaa ayitiin kana fakkaata mootummaan kun mootummaa yakka gurguddaa dalage warri waliigaltee biyyoolessaa gaggeessuudhaafiyyuu warri yakkoota dalagaa seeratti dhiyaachuu qaban yakkoota gurguddoo warri kasaaraa siyaasaa biyyattii tanatti keessatti fide qaama TPLF irraallee haa ta'u qaama mootummaa federaalaa irraallee haa ta'u seeratti dhiyaachuu qaban aangoos gadhiisuu qaban jechuudha. Guutumaa guututti qaama siviilitu walitti dhufee waliigaltee biyyoolessaa geggeessaa jechuudha. Kanaaf wal qabatee wannan jechuu barbaade tokko maalidha? Waa'ee OPDOti. Egaa kan hundi kenna akkuma beeknu OPDO PP jechuun ergamtoota ilmaan Oromoodhaa sirna Minilikii fi sirna Tigree jalatti nu gabroomsaa warra ture jechuudha. Akkuma beekamu qabsoon uummanni Oromoodhaa jaarraa cinaa oliif geggeessaa ture mirga abbaa biyyummaadhaa mirga hiree mataa ofii murteeffachuu hanga futtoqanii riippaabilika taanee of dandeenyee biyya keenya irratti qe'ee keenya irratti lafa keenya irratti abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'uu qabna. Ofiin of bulchuu qabna hiree mataa keenya ofii murteeffachuu qabna jedhanii qabsoo eegalan gootonni Oromoodhaa jechuudha. Seenaa Maccaaftuu Lamaa irraa eegali fincila qotee bultoota Baalee irraa eegaliiti qabsoo waraanni bilisummaa adda bilisummaa Oromoo geggeessaas tures qabsoo jaarraan faan waaqoo guutuu faan taddasa birruu faan geggeessaa turan hundi isaa jechuudha. Qabsoo mirga abbaa biyyummaa yookaan ammoo tinuu qabsoo gartee hiree mataa ofii murteeffachuuti jechuudha. Egaa qabsoo hiree mataa ofii murteeffachuudha fi ofiin of bulchuu kana uummanni Oromoodhaa bifa gootummaa qabuun bifa tokkummaa qabuun wareegama qaqqaalii kaffaluudhaan hanga wareegama lubbuu kaffaluudhaan lafeetti caccabsanii dhiiga isaaniitti dhangalaasuudhaan wareegamni gurguddaan qabsoo kanatti kafalamaa ture kafalamaas jira jechuudha. Garuu qabsoon Oromoodhaa
diinota kaabarraa dhufan TPLF fi Tigree Amaaraa sitti ol darbuudhaan jechuudha. Oromoo irratti ol darbuudhaan Oromoo gabromsichaa ture jechuudha. Garuu qabsoo Oromoo bilisummaadhaaf kalaa ture fincilaa barattootaa keessatti isaa ta'uuti bara 91 isaa ta'uuti bara 2018 isaa ta'uuti. Qabsoon Oromoodhaa ilmaan diinota sameen yookaan warra kibbarraa dhufaniin osoo kaabarraa dhufaniin osoo hin taane Tigraay yookaan warra Amaaraatiin osoo hin taane bara darbanis sirnoota Minilik keessas ilmaanuma Oromootiin qabsoon Oromoodhaa gufachaa fi butamaa duubatti deebi'aa fi bacancaraa ture jechuudha. Kakana bacancarsaa ture ilmaanuma Oromooti jechuudha. Ilmaan Oromoo hangaftichi qabsoo sabaa Oromoodhaa dura dhaabbatee ummanni Oromoodhaa akka sirna gita bittaa Habashaa yookaan sirna nafxanyaa sirna Minilik jalatti kufu godhe goobana daaciti jechuudha. Goobanni daacee yeroo mootummaa Minilik turetti jechuudha. Akkuma Abiyyi kana nama aangoo guddaa qabu nama gartee biyyattii sanirratti waan hedduu uumuu fi waan hedduu gochuu danda'uu fi saba isaa fayyaduu keessattis gama sabaa isaa goree innis eenyummaa isaatiin boonee mataa ol qabatee qa'ee Oromoo irratti Oromoon akka abbaa lafaa akka biyyaa ta'uuf carraa fi hiree guddaa qabaachaa ture jechuudha. Garuu inni gara saba isaa goruu dhiisee saba isaatiif diina ta'ee saba Oromoo Minilikiif bitamuu dide irratti miidhaa gurguddaa geessaa uummata Oromoodhaa jumlaan fuudhee Minilikitti nu as rakkabee nu kenne jechuudha. Minilikis achi booda goobana daacee matamasaa namni irra saba isaa kan akkana gochaa jiru alallee burnan dhiisu ka jedhuun isallee nyaatee ajjeese jechuudha. Achi boodas kaa seenaan Minilikii fi seenaan Abiyoot Kaasaayee xiqqoo waan irratti falkaatu jira jechuudha. Akkuma beekamu qabsoo birmadummaa qeerroon Oromoodhaa wareegama qaqqaalii kaffalaa godheen qabsoon Oromoodhaa as geette jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoon geggeessaa ture tokkummaadhaan geggeessaa ture. Qabsoo cululuqtuu qabsoo injifannoo gurguddoo qabsoo tarsiimoo masakamte qabsoo imaammata gaarii qabduu fi uummata Oromoo kaabaa kibbatti baadiyyaatti kallattii afraniin walitti qabdee bifa seenaa Itoophiyaatii miti Afrikaa keessatti dhagaameen beenen tokkummaadhaan uummanni ka'ee qabsaa'ee sirna Ihaadig ofirraa kuffise. Sirna Ihaadig olaantummaadhaan kan hoogganaa ture qaama TPLF kan kaabarraa dhufe jechuudha. Kana yeroo jennu qaamuma kaabarraa dhufetu Oromoo tana yeroo irraa yerootti walitti darbaa deema jechuudha. Egaa akkas egaa sirna dargiin sirna Ihaadig kan irra ture san ofirraa foqqolchinee kuffisne booda ammoo ummanni Oromoodhaa amanee diinatti aangoo kenne jechuudha. Odoon beekin odoon hubatiin aangootti kenne Abiy Ahmad akkuma Minilik goobana daacee godhe jechuudha. Har'a naafxanyoonni isa wajjin ta'uudhaan illiitiin Amaaraa Abiy wajjin ta'uudhaan isa ergachaa saba Oromoo irratti miidhama akkana jedhamne miidhama gurguddaa irra geessuudhaan qabsoo demokraatoo Oromoodhaa qarqara gubbaa ga'e. Oromoon mirga abbaa biyyummaa falmateessan wareegama qaqqaalii kafaleessaniif firii argatee ifatti bahuudhaaf yookiin hiree mataa ofii murteeffachuu fi ofiif bulchuu fi gaaffiiwwan gurguddoo bu'uura ta'an gaafatee argachuudhaaf qaccee gubbaa gahee Oromoon biyya Itoophiyaa dimokiraatessuudhaaf jalqabbii jalqabe kan qabsoo Oromoodhaa fuudhee nafxanyatti akkuma goobanni daacee fuudhee Minilikitti kenne har'allee Daani'el Kibratii fi nafxanyootatti qabsoo Oromootii fi injifannoo Oromoo ilmaan Oromoo jumlaadhaan fuudhee kan ilmaan Minilik itti nu gurgurate Abiyoot Kaasaayee Minilik sadaffaa Abiy Ahmad jechuudha. Kun dhugaa dirree gubbaa jiru kan waan takka waliin sobne jechuudha. Qabsoo kana fuudhee achitti kennuu irratti akkuma beekamu hayyoota Oromoo gootota Oromoo jajjaboo kan amanamoo kan saba isaanii hin ganne kan dantaa sabaa hin sharafne kan gartee injifannoo sabaa injifannoo uummata isaaniitii fi dargaggoota qeerroo Oromoo hunda waardiyyaa ta'anii abukaattoo ta'anii eegan amaanaa uummanni Oromoo itti kenne jabeessan kan akka Jawar Mammaffaa Baqqalaa Garbaa kan akka gartee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kan akka Jaalabdii Raggaasaa kan akka gartee Hamzaa Booranaa gootota hedduu har'a hidhaa keessa Abiy Ahmad kaa'e jechuudha. Har'a goototaa fi hooggantoota Oromoo hidhaa keessa kaa'u jechuun yookaan isaan hidhanii dararuu jechuun diinni guddaan Oromoodhaa fi diinni diina caalu Abiy Ahmadii fi nafxanyoota jechuudha. Jecha nafxanyootaatiin haa caaluun ajjeefame qaroo kennan dura ajjeesan jecha isaaniitii fi fedhii isaanii irratti hundaa'anii Jawar Mahammad qaroo sabaa gooticha kenna hoogganaa kenna abbaa qabsoo abbaa gaasa qabsoo Oromoo ka ta'e Jawar Mahammad fuudhanii mana hidhaa keessa kaa'an jechuudha.
qeerroon gala kadhabee maqaa shoror keessatiin hidhamee reebamee manadhaa keessaa baafamee ajjeefama. Akkuma Boorana keessatti argaa turre akkuma gartee Amanuel Wandimmu Dambidolloo addabaabaayii gubbatti ajjeesan akkuma gartee Naqamteetti deengadda dargaggoota Oromoodhaa hidhaa keessaa baasanii rashanan akkuma gartee abbaa kabbee kabbiitoo koomedii jechuudha. Ilma keettu bosona jira jedhanii hidhaa keessaa baasanii ajjeesan akkuma gartee deengadda hayyoota Oromoo hoggantoota Oromoodhaa abbootii gadaa karrayyuu jumlaan ajjeesanii boolla takkatti awwaalan jechuudha. Sirni kun sirna duugaa sanyii gocha yakka waraanaatii fi gocha hammeenya jibbiinsa summummaadhaan guutame ilmaan Oromoo irratti raawwachaa as ga'e raawwachaas jira jechuudha. Oromoon ammas sirna kana hiddaayyoo ka buqqisu taate malee yoo Oromoon tokkoomee ammas maaliif gaafa Tigree Maqaleetti galtu qeerroo Oromootu qabsaa uummata Oromootu qabsaa sabni biraa akkanuma fuggaramaaf jirra maal jedhanii lafa nagaatti hirra ba'an malee wareegama qaalii taankii fi baankii warra hidhatee akka funyaanitti qabu dura dhaabbate qeerroo Oromootii fi saba Oromootii fi uummata Oromooti xiqqaa Oromoo guddaa Oromoo abbootii gadaa Oromoo qonnaan bulaa Oromoodhaa qarree shamarran hawwalii siqqee kana hundatu bakka tokkotti kutaa hunda keessa Oromoon walgahee gabbahee falmatee sirna Ihaadig hiddaan buqqise jechuudha. Bakka silaa odaa hadaa diinaa buqqiseen odaa Oromoo dhaabu qabalu ture hada madiinaa deebisee dhaabe Oromoo. Amma ammoo furmaata waaraa ummanni Oromoo argachuudhaaf akka arguu fi akkanatti mul'atutti ummanni Oromoo ammas qabsoo dhoftu geggeessuu qaba. Never ever hayyuun fedhe abbaan fedhe dhufe sirni kunii fi mootummaan kun aga jiru ummanni Oromoodhaa nagaa argatee nagayaan bahee qotatee bocatee galee nagayaan ilmi isaa barnoota dhaqee baratee fi galee nagayaan gartee qeesarratti abbaa lafa abbaa biyyaa ta'ee jiraata jedhee xiqqishullee yaadu parsantii takka dhibbarra parsantii takka yaaduu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo ammas harka wal qabatee daasbooraan Oromoodhaa harka wal qabatee saba keessan kanaaf falmaa sagalee ta'a isiniin jechuu barbaada jechuudha. Gama dippiloomaasiitiin advokaasiitiin irratti dalaguu fi hojjechuudhaan sirni kun sirna yakkamaa fi yakka gurguddaa jaarrota darban keessa nurratti raawwatamiin jaarraa 21ffaa keessa nurratti raawwachaa jira ka jedhu mootummoota addunyaa hubachiisuudhaan gama dippiloomaasiin warri xiippelleeffarra dhiibbaa mootummaa biyya irra geessuu danda'an tokko biyya keessa qabsoodhaan lammaffaa dhiibbaa daasbooraan isaanii biyya alaa kana keessatti geggeessaa fi godhaa jirutu abiyyiin sadarkaa kanaan gahuu danda'e dhimmi isaanii dhimma ajandaa guddaa ta'e jechuudha. Nuti saba miliyoona 60 taanee osoo jirru ajandaan saba miliyoona 5 ajandaa idil addunyaa ta'e jechuudha. Kana yeroo agarru nuti eessa jirra maalirra jirra ka jedhu ammoo deebii kama isiniif dhiisu ta'a. Kanatti aansee dhumarratti wannan jechuu barbaadu tokko jiraate akkuma beekamu guyyaa kaleessaa ilmaan Oromoodhaa qeerroon Oromoodhaa seenaa jabaa hojjettan seenaa guddaa hojjettan waan gaarii dalaytan keessattuu imbaasiin Ameerikaa jecha nageenya jedhu qubee saabaa qubee nafxanyaa qubee minilik qubee amaaraatiin barreessee ture jechuudha. Duula isin sooshaal miidiyaa irratti gootaniin imbaasiin Ameerikaa sirreeffama irra deebi'ee dhiifama gaafachuudhaan akka godhu gootan jechuudha. Kun injifannoo guddaadha. Har'a isin mootummaa Itoophiyaatii miti mootummaa Ameerikaa guddaa san irratti guddicha irratti dhiibbaa geessisuu dandeettan jechuudha. Humna qabdan of hin beeytan jechuudha. Leenci humna qaba. Garuu humna rabbi isaa kenne kana leenci humna hagam takka akka qabu hin beeku. Gaafa du'u beekaa jedhan. Gaafa du'u jedhu odoo humna hagam qabaadheen du'u ture fi hin jedhaa jedhan. Leenci jechuudha. Tokkummaadhaan guyyaa kaleessaa duulli isin geggeessitan jijjiirama guddaadhaa fidee jira jechuudha. Amma an imbaasii Ameerikaa osoo hin taane ka galatoonfadhu irra baay'ee jalqaba irratti jechuudha. Imbaasiin Ameerikaa illee galatoomanii qeerroo Oromoo fi qarree Oromoodha. Fi warra sooshaal miidiyaa fayyadamtan. Sagaleen keessan lafa hin buune jechuudha. Amma kanarraa barnoota maal fudhattamee barnoota akka fudhatta. Hagam takka akka tokkummaa qabdu. Hagam takka akka jabaa taate. Hagam takka akka tokkummaadhaan yoo sagalee walii taate jijjiirama fiduu dandeettu of gamaggamii of laali. Lammata duulli tiwutaraa yeroo gaggeeffamu namni tiwutara qablee baradhaa. Akkuma harri imbaasiin Ameerikaa yeroo hataattamatti yeroo gabaabaa keessatti sirreeffama godhetti sagaleen kee mootummoota addunyaa biratti dhagahama jechuudha. Duulli tiwutaraa duula taphaatii miti. Duula taphaatii miti jechuudha. Duulli tiwutararra gaggeeffamu jechuudha. Kanaafuu duula tiwutaraanis itti milkaa'uudhaaf yeroo duulli tiwutaraa sagantaan duula tiwutaraa qophaa'u
akkuma guyyaa kaleessatti hirmaachaa turte sanitti ammas daranuu Twitter banachuudhaan warri Facebook kiyya daawwachaa jirtanii fi na agartan kun marti hundi keessan Twitter banadha. Warri banachuu hin dandeenye isinii banna. Email keessanii nutti ergadha. Isinii banne isinii ergina. Akkaataatti ammallee duula Twitter geggeessuu dandeettan hubannoo isinii kennuuf ni yaalla jechuudha. Isinis moor irratti baradhaa namoota gaafadhaa saayboota isin bira jiran. Kanaafuu nuti qabsoo keenya keessatti waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo dhoytuu geggeessaa jira. Biyya keessaa nuti silmaan Oromoodha mana teennee qabsoo geggeessuu dandeenya. Kaleessa mana teettanii qabsoo geggeessitan. Mana teettanii intarneeta gubbaatti teettanii qabsoo geggeessitan. Qabsoo isin geggeessitanii fi duulli isin geggeessitan sun firii isaa yeroo gabaabaa keessatti agartanii jechuudha. Gama dippiloomaasii advookasii biyya alaatiinis yoo akkasitti tokkummaadhaan ka duula geggeessinu taate itti milkoofna. Ni injifanna. Dhugaa fi haqni teenna numa baatii irra annaa isin jechuu barbaada. Hojii boonsaa hojjettanii galata dachaa qabsaa'ota Oromoo biraa fi saba Oromoo biraa qabdanii of galatoonfadhaa. Isinummaanuu hamilee ofii kennaa firii bu'aa duula keessanii fi qabsoo guyyaa kaleessaa mana teettanii geggeessitan agartanii jirtanii jechuudha. Amma kakalee agartisan maal irraa hubatta? Waan irraa hubachuu qabda. Adada waan tokko gootee waan sani successful taatu itti milkooftu yeroo itti milkooftu isarraa ammoo akkamitti wayyeessee dalaguu danda'a. Lakkaa mana taa'es qabsoo geggeessuu hin danda'a. Qabsoo mana taa'ee geggeessu kun saba uummata Oromoo hin fayyada. Afaan kiyya, duudhaa kiyya, aadaa kiyyaaf, seenaa kiyyaaf qabsoo guddaa mana keessa taa'ee geggeesse. Qubee kiyyaaf sagalee ta'ee qubee kiyya sirreessifadhee afaan qubeetitiin imbaasii Ameerikaa harka duubatti micciiree qubee kiyyatti barreessifadhe. Lakka dandeettii akkanaa qaba. Ga'umsaa gara ga'uu qaba. Ka jedhu hubattee ammas pilaan B ka itti aanutti moor dalaguudhaaf gama Tiwiitaraatiin isaa ta'uutii duula diinni nurratti ofirraa qolachuu keessatti gahee fi shoora olaanaa fi shoora guddaa taphachuu dandeettaa jechuudha. Kana wal hubachiisuun dirqama kennaa jechuudha. Kanaaf erga kana kana jedhee hayyoonni kenna dhugaa dubbachuudhaaf hayyoota kenna yeroo gabaabaa keessatti ni bahu jedhee abdii qaba. Yeroo hiikaman hayyoonni kenna kun hidhaarraa yeroo bahan kana ummanni Oromoo xiyyeeffannoo akkamii kennuufi qaba akka sabatti. Mootummaa kanarra abdiin eegina. Hayyoonni kenna hoo agam takka nageenya isaanii eeguudhaaf isaan qophii ka jedhutu naachisaa jira jechuudha. Yeroo hayyoonni Oromoodhaa achi bahan eeydonni isaanii ka duraan akkasumatti deebi'anii fi meeshaan waraana ka galmaa'ee tures karraa fudhatame deebifamee fi hayyoonni Oromoodhaa eeydoo gaarii argatanii bakka kaleessa turan sanitti deebi'anii ammas aga mootummaan kun osoo jiru waa'ee dhimma dantaa siyaasa biyya san keessa jiru dantaa siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa akka durii sanitti dubbachuu haasa'u ummata isaanii ijaaruu saba isaanii keessa deemanii bilisaan socho'uu ka jedhuu fi waliigaltee biyyoolessaa keessatti sadarkaa akkamiirratti hirmaachuu danda'an ka jedhutu xiqqoo yaaddoo na keessatti uume. Wanni guddaan hayyoota kennaa hooggantoota kennaa rabbiin hidhaa keessaa bilisaan haa nu baasu. Badiin isaan dalagan tokkollee hin jiru. Badiin isaan hojjetan tokkollee hin jiru. Dharaan sobaan kijibaan hidhaman jechuudha. Fedhii fi hawwii murnaa yookaan garee nafxanyaa tokko illiitii tokko guutuudhaaf hayyoonni kenna hidhamanii hayyoonni kenna furmaata nageenya furmaata dimokiraasii waaraa ummata Oromoo qofaaf osoo hin taane sabaaf sablammii fi ummata Afrikaatiif akka ta'an diinnis alagaanis firris akka gaariitti bareechee hubatee adda baasee jira jechuudha. Hayyoonni Oromoodhaa yeroo irraa yerootti nagaa labsaa turan lolli hin barbaachisu lola dhaabaa rakkina siyaasa Itoophiyaa keessa jiru san afaan qawweetiin osoo hin taane mariidhaan haa furamu jedhanii irra deddeebi'anii gaafachuudhaan yakkamanii mana seenan jechuudha. Akkuma kun distaaginaan uudeen gadda nagayaa lola dhaabaa kun distaaginaan nageenya amma waa'ee distaaginaas biratti afaan keessa afaanuma keessa na dhufe distaaginaan nageenya labse. Nageenya labsuun isaa sun yakka ta'ee TV nafxanyoota gubbatti dhiibbaan doorsisni adda addaa caasaa mootummaa dandanatti itti godhamee caasaa nageenya mootummaa itti godhamee akka dhiifama gaafatu taasifame jechuudha. Har'a garuu jechi isaa sun jechi inni jedhe sun akka tibbelleef injifatanii kana booda irraa nu dandeenye
arganii beekanii hubatanii lola dhaabanii har'a garuu distaaginaan warroota mootummaan Itoophiyaa distaagina masa dhiifama gaafachuu qaba. Warri kaleessa isa dhiifama boochisanii dhiifama gaafatan boohanii distaaginaan dhiifama gaafachuu qaban. Yoo dhugatti biyya san keessa namummaan yookaan namoonni ka jiraatu taate jechuudha. Distaaginallee dhufeetuma osoo du'a yaarra sii dadhaabataa baay'isooyi. In ajjeesanii inni maaliif akka saba keenyatti miti. Namni tokko kaayoo qabaachuu qabda kaayoo fi ejjennoo qabaatte kaayoo sanii fi akka sanii fi ni duuta wareegama lubbuu qaalii kafalte jechuudha. Har'a distaaginaan osoo inni nagaya san labsee achiin mootummaan hin ajjeesu silaa osoo ajjeesellee mootummaan ajjeese jedhanii alattannata isa fudhata responsibility hin ajjeesu dhimma dorsan malee namni tokko shi dorsee jechuun si ajjeese jechuu miti. Kanaaf seera qabsoo biyya isaanii keessatti qabsoo dorsiin akkasii waan isa mudatee hin beekneef sodaatee dhufee dhiifama gaafate. Odoo garuu guyyaa san isa ajjeesan taate distaaginaa silaa siidatu biyya Itoophiyaa sanatti dhaabbataaf. Garuu dhufee maal tuqe malee dhiifama gaafate. Dhiifama gaafatee maal tuqe malee dhiifama gaafachuudhaan hin malle jechuudha. Wanni isa dhiifama gaafachiisu hin jiru. Lola dhaabaa nagaa buusaa jechuun yakkaa miti. Yakka shorokkeessummaa miti. Yakka tokkollee miti. Amma mootummaan kun jecha inni jedhe san hojiirra oolchuudhaaf lola dhaabee jira jedhe mootummaan. Lola dhaabee. Kanaafuu ambaasaddaroonni kenna, hayyootaan kenna, hooggantoonni kennas nageenya labsaa turan. Namni nageenya labsu biyya Itoophiyaa keessatti yakka ni yakkamtaa, ni hidhamtaa, maqaa intala sitti maxxansa shanee juuntaa yookaan ammoo tinuu shororkeessaa targaa injirisitti maxxansaniituma mana dhatti darbanii jechuudha. Biyyi akkasii fi sun ammoo biyya taatee akka itti fufuu hin dandeenye hayyoonni keenya itti himaa turan. Yoo Itoophiyaan akka amma biyyifaan itti deeman kanatti deemti. Hayyoota Oromoo hiitee kaan ajjeestaa calufaa ajjeesaa ammallee kaan gudeedaa qabeenya namaa mancaasaa diinagdee biyyatti diigaa yoo ka deemamu taate biyyi tun akka biyyatti itti fufuu hin dandeettu nagaa argattee akka biyyatti deemuu hin dandeettu nagaa argattee buluu hin dandeettu akka tokko jechuudha. Rakkina diinagdee rakkoo siyaasaa hawaasummaa dippiloomaasii kasaaraan siyaasaa kana hin jedhamne walumaa galatti sirra ga'a kun ammoo gaaga'ama lubbuu miskiinanii hedduu gaaga'a jireenya lubbuu namaa galaafata jireenya lubbuu namoota hedduu galaafata lola biyya san keessatti kaasaa waldhabdee siyaasatu uumamaa qala'insi jireenyatu uumamaa buqqa'iinsa kanan jedhamnutu biyya san keessatti dhufa kasaaraa kanan jedhamnutu sun mudata dhiisaa dhaaba biyyi tun akka duraan sanitti akka zamana Minilik akka zamana Dargii zamana Ihaadeeg sanittu olaantummaadhaan biyya paartiin jaarmini siyaasaa tokkoo fi murni gareen illiitiin nafxanyaa tokko bulchuu danda'u miti dhaaba dhiisaa jedhanii kadhachaa turan. Har'a garuu arganii dhugaa san arganii harka kennate jechuun mootummaa Itoophiyaa harka kennate jechuun akka gaafa eegalee san maaliif ittiin fufiin itti milkaa'uu didi. Garuu inni yaale humna danda'uu fi humna qabu hunda mallaqa biyyattiin qabdu bajata cufa itti fixee kaaznaa biyyattii qullaa godhee abiyyi. Doolaarri Ameerikaa dhaabatee doolaarri Awurooppaa dhaabatee qaala'insi jireenyaa samii seenee waraana biyyattii keessatti labsee miskiina ijoollee xixiqqoo meeqa kun gudeedamee kun du'ee kun ajjeefamee kun qabeenyi meeqa manca'ee hospitaalonni jettaa indistiriin biyyattiin qabdu kaampaaniileen gurguddaa lagam ga'u wanti biiliyoona doolaara meeqatti lakkaamu Itoophiyaan booxii qaate Itoophiyaan waggaa 30 duubatti deebitee jirti kana na amana waggaa 30 duubatti deebinee jirra ganaa zeeroo jennee bakka dheengadda gaafa Jawaar Faanii dhaman irra turre san diinagdeedhaan illee siyaasan Itoophiyaan achi deebi'uudhaaf mootummaa ana jedhe ka dimokiraatawaa fedhe osoo dhufe waggaa 20 booxii qaate 20 haga 30 mootummaa kun biyya san achitti deebisuuf Tigraay hin jiru qe'een Tigraay hin jiru naannoon Amaaraa akkas hin jiru birrii biiliyoona meeqa industirii kaampanii meeqatu kasaarii jira mallaqni kaasnaan biyyattii keessa hin jiru kanaaf har'a mootummaan xabbashee waan godhu dhabee daasbooraa biyya alaa jira kadhate amma hisaaba dalagaa kaalkuleeshinii ifuma keessanii abiyyi daasbooraa miliyoona tokko yaane biyyatti akka galaniif yeroo biyyatti galan daasbooraa miliyoona tokko xayyaara Itoophiyaa malee akka muranne ajaje. Xayyaara Itoophiyaadhaaf galiin galaa jechuudha. Xayyaara kaampanii mootummaatii kaampanii mootummaa kanaaf doolaarri gala jechuudha. Namni miliyoona tokko fakkeenyaaf dhaqaaf gala Ameerikaaf Kanaadaa Awurooppaa irraa qarshii doolaara 1,000 keessa murata. Namni tokko doolaara 1,000 miliyoona tokko baay'istu biiliyoona takka dhaqa jechuudha. Doolaara biiliyoona takka jechuun mallaqa guddaa mallaqa akka malee guddaati. Mallaqa Itoophiyaatti hojii jiru gara biiliyoona 70 wayiiti. Mallaqa Itoophiyaatti jechuudha. Namni kun ammallee
qarshii 1,000 xayyaaraan yoo murate yoo xiqqaate jechuudha qarshii 1,000 xayyaaraan yoo murate inni itti aanu ammoo ammallee namni kun maatii qaba biyya Itoophiyaa irraa doolaara 5,000 keessatti qabatee deema doolaara osoo hin sharafin Itoophiyaa dhaqee Itoophiyaatti sharafata jechuudha sharafa alaa argata mallaqni nasii fuudhee deema kun hundi achi ta'a jechuudha nama tokkorraa yoo xiqqaate doolaara 5,000 argata jechuudha kaalkuleeshinii naftanyoonni deemtu lana doolaara 5,000 yoo ka jennu taate nama miliyoona tokkorraa Itoophiyaan biliyoona 5 argatti jechuudha waan mallaqa abbaa hin gaddabu hagaadhaan mallasfaan waggaa 10 itti faajanii boondii jinnii maarree itti bitan kana jechuudha amma doolaara biliyoona 5 abiy argachuudhaaf nama miliyoona 1,500 xiqqaate tikeettaa fi wacii isaa hojii 5,000 caalaati xalam tokko maatii qabdaa waan adda addaa qabattee deemtaa achitetti bashannanu jira waan meeqa jira doolaara kiisa qullaa macha hin deemtu biyya kanarra okay namoota kana keessa miliyoona tokko keessa abiy meeqa argata namana hoo xiqqaate miliyoona takka keessa nama 100 takka yoo argate guddaa namni 100 doolaara 5,000 yoo baaseef abiyyiif gara birrii biliyoona namni 5,000 dhufu kalkuleeshin diloo qabnes maallaqa guddaa argata abiy kanaaf diasporaan Oromoo sa'a kanatti galee abiyyiif yookaan mootummaa kana akka inni deebi'ee ilmaan Oromoo fixu gochuu irra odoo maallaqa irra xiyyaarratti yaabbattee biyya dheetu san mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo itti jabeessite anaaf waan guddaa saba keetiif illee waan guddaa siifis waan guddaadha maallaqa xiyyaara kennitee kafaltee Itoophiyaa dheetti bashannantu san waraana bilisummaa Oromoo yookaan qabsoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuudhaaf yoo wacii goote yoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii goote qabsoo guddaa geggeessite wareegama guddaa kaffalte saba keetii fi ofii keetis obboleessa kee maatii kee fayyaddee jechuudha gabaabumatti jechuudha kanaaf diasporaan Oromoo hin deeman jedhee yaadu ilmaan naftanyaa ammoo Tigreen hin deemtu Oromoon hin deemtu naftanyoonni deeman ammoo kun dalagaa qabaa boqonnaadhaaf namoonni muraasni hin deeman garuu as biratti wanni ani irraan fadhe tokko jira WHO beekanii miti WHO World Organization Health jechuun bara haarawa gaddeemu kana Tigreen bakka mara nama qabaachuun barbaade qaba lubbuu keessan dhabuu caalaa tikeetta keessan dhabuu caalaa tikeetta keessan kaansilii godha jedhalla dhagaa isinitti maa jira kana ka jedheenudha WHO dha jechuudha WHO'n vaakishinii bara haaraa abiyyi ummata Itoophiyaa yaame akka hin deemne dhoggee jira fakkeenya Jarmanii fudhadha Jarman gaafa ji'a kana guyyaa 28 irraa eegalee lammiin Jarmanii marfee diratee lilmee diratee qabu Jarmanii keessaa bahuu hin danda'u ziyaaraa biyya takka dhaquu hin danda'u vaayirasii omikroonii kana sodaatanii fulaayitiin takka akka hin deemne lammii isaanii dhoggan lammiin fedhe biyya kanarraa yeroo deemu hin danda'a si dhogguu hin danda'an gaafa biyya kana deebitu mana keetti galuu hin dandeettu hoteelli biyya kanaan beetanii qaqqaalidhaa birrii qarshii harkatti qarshii dhibbaaf hin bultaa torbaan lamaaf kwarantiinii seenta ka mootummaan si kenne hoteela mootummaan qabattee maallaqa kee kafalte amantee seera kana guuttee itti amantee yoo deemte gaafas deebitullee maallaqa guddaa si eeggata nyaata kee hoteela kee of dandeettee torbaan lama kwarantiinii seentaa jechuudha. Kanaaf abiyyi nama meeqa argata ka jedhu kama waliin ilaallu ta'a jechuudha abiyyoota kaasaa jechuudha. Kanaaf egaa irra hagana isiniin jedhee ingaana fakkaata gara daqiiqa 50 deemee jira. Haasaa kiyya irra haasa'ee fi marii isin wajjin geggeesse keessatti hubannoo gaarii fi hubannoo aga tokko ni argattan jedhee yaada. Gama YouTube'tiinis ni dhufna jechuudha. Peejii kiyya Facebookni kiyya narra cufamee jira kanuma share gochaa live itti seenuu hin danda'u. Ka Oromoo aktivistoota Oromoo akkasitti guran jechuudha. Kanaaf bakka jirtanii harka wal qabadhaa qabsaa'uudhaaf hiriira bakka jirtanii qabsoo mana ta'anii bu'aa fidduu agartan guyyaa kaleessaa fakkeenya isinii ta'ee jira akkuma reef isinitti hime. Qabsoo sagalee hiriira bahanii sagalee ta'uun waan guddaadha biyya alaa kana keessatti.
xalayaa waajjiraalee adda addaa galfachuun imeela dhaabbata miti mootummoota gamtoomanii gurguddaa gargaraatti barreessuun waan guddaa akka ta'e akka bu'aa firii sii fidu irraa hubattaa kana walirraa barachaa wal hubachiisaa deemna. Kaarraaf jedhe asumarratti xumuraa nagaa keessa naa jiraadhaa isiniin jaalladhaa rabbiin dhugaa kenna haqa kenna irraa nu aansu dhugaaf haqa kenna nuuf haa deebisu rabbiin bakka kalees irraa maqnetti nu deebisee ummanni Oromoo abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'ee qa'ee sarratti mirga isaatiin hiree mataa ofiif murteeffatee ummanni Oromoodhaa akka ofiin of bulchuuf rabbiin kadhadhaa bakka jirtanii hayyoota kennas rabbiin nagaa naanuu baasu achiis baanii hayyoonni kenna mootummaas akka isaan ta'an abdii qabna mootis akka isaan ta'an abdii qabna hayyoota kenna yeroo achii baanitti ammoo eegumsi isaan barbaachisu kunuunsi isaan barbaachisu akka mootummaatti osoo ta'in akka nuti barbaannutti akka sabni isaanii barbaaduu fi isaan barbaadanitti akka ta'uufis ummanni kenna irratti hojjechuuf irra dalaguu qabna. Yoo ammoo jaarmoonni siyaasaa Oromoo kan akka kaaf adda bilisummaa Oromoodhaa carraa siyaasa biyya san keessatti araarri bu'ee waraanni bilisummaa Oromoos araara biyya san keessa bu'uuf kallattii inni kaatee jira kallattii isaan beeku ibsa inni baaseen beeku yoo gartee innis ka fudhatu taatee araarri Oromoo jidduuttis biyya san keessattis bu'ee wanti hundi bakka kalee maqartee ka deebu taa'e jaarmoota siyaasaa Oromoo kana deebisnee ijaaruu keessatti hojii guddatu nu eeggata jechuudha. Waajjiraalee hedduutu irraa cufamee qabeenya hedduutu irraa saamamee harka qullaa jiran manidhaa jiranii manuma dhaa keessa ta'aniyyuu kafiyyuu rakkoo keessa jiran ammoo lammiilee kenna gammoojjii baalee keessa isaa ta'uuti Harargee keessa isaa ta'u Boorana keessa isaa ta'uuti iddoo garagaraa jiran yeroo isaan maatii isaanii afaan qabanii lammiilee isaanii gargaaranis argaa jira. Kana jechuun ammoo kutannoo murannoo fi ejjennoo Oromummaa irratti isaan qabanii fi wareegama qaalii kafaluudhaaf of qopheessan jechuudha. Jarri kun nuuf qaaliidha. Nuuf isaan kun ajoota kenna hooggantoota kenna. Isaan kana deebisnee ijaaruu keessatti dhaabuu keessatti hojii guddatu nu eeggata. Kanaaf jabaadhaa wal jajjabeessaa wal gurmeessaa wal jaaraa bakka jirtanii wal quba qabaadhaa wal hammadhaa mataa walitti qabadhaa kan jedhu dhaamsa isin dabarsaa galatooma.